TikTokin kun yaada namaan fixachiisu. Ani immoo YouTubein qabu viidiyoo fi YouTube irra ilaalaa isiniin jedhu asumaan itti isinii xumuraa jechuudha viidiyoo lammataa. Irra caalaa dhalaan ta'e biyya galteetiin kan bultii hin godhanne yoo heerumtes kan tidaarii sana siraatan hin qabanne kan gadi hin teenne tan aartu tan loltu tan iyyitu dhalaan biyya arabaa kana jedhaniitiin akka maqaan nutti baasan tagoota akkamii akka taate beektanii uummata. Ijoollee ala dalagan sigaaraa baratanii dhugaatii baratanii ciffara baratanii shiishaa baratanii hadii qaxxafamuu bishaan keessa tolasha'u faashina takkattalu baratanii jiran. Garuu kana jennaan maraamit amma biyya keessa taanii dhalaa biyya araboo jedhan ta kontraata daladuus ala daladuus walumatti qaban. Ani immoo yoo ijoollee ala dalaydan kontraata malee ala baddanii dalaydanoo siniin jedhu walitti qabeeti miti. Just garuu ijoolleen irra caalan waan badaaf ka of gaabbazan ijoollee ala jiran. Ijoollee mana kontraata jirtu adaba qabdi ammas borus of funduras maaliif jennaan gadi baatee dhiira wajjin ash'amtu gadi baatee waan feetiin gootu. Kan maqaa keenya nyaatu ka waan adda hin taane wayin irratti godheetiin dhalaan biyya arabaa tana tan jedhan tabaangaalii waan agartee wajjin tan kasakkastu dhala ala dalaydu. Garuu dhala ala dalaydu jedheetiin akkanatti dubbadhu mara keessaniyyuu miti. Nullee dhala biyya arabaa jedhan olumatti nu qabanii dhala ala dalaydu jedhu immoo akkasitti gara badatti nan fudhatina mara keessaniyyuu miti. Ijoolleen abdii qaban karoora qaban jiroo fi jijjiiratuuf jiroo fi fooyyessuuf kan dalagatan ni jira. Akkuma san garuu ijoolleen teenya amma ji'a 5 dalagan ji'a 3 ji'a 4 raftii ta'aniitiin hin nyaatan. Ijoollee badaa gwaaddanyoota badaa wajjin ta'an gwaaddanyoon amma eenyummaa kan keessatti maa gwaaddanyaa kan keenya himii jedha. Maaliif jennaan gwaddanyaan keessan nama gaarii yoo ta'e isinillee nama gaarii taatan gwaddanyaan keessan badaa yoo ta'e isin nama gaarii yoo taatanii dhawaatan badaa deemtan nama san fakkaataa deemtan. Kanaaf gwaddanyaa isin hin taane irraa fagaadhaa. Amma ijoolleen teenya irra caalan jechuudha umriin isaanii kan deeme mallaqa uummata kan qaban hoggaa 10 way dalagan hoggaa 9 hoggaa 8 hoggaa 11 12 13 dalagan biyya araba umrii isaaniitti itti fayyadamne mallaqa kan qaban galan maatii wajjin loluu hin danda'an maatiitti mallaqa hin ergine takki dhiiratti mallaqa hin ergine dhiirru sunuu hayyuu haa nyaatu takki immoo beetasabatti hin ergine beetasabni sunuu hin nyaanne mallaqa beetasabni asii mallaqni kan keemeeti jedhaan asii jaarsisii fuudhe mallaqni keemeeti jedhaan ni maraatti. Gizee sanoo dhalaan biyya arabaa tana arabatu maraachi jedhan arabni uummata akka nu goone arabni nu maraachine nu ofumaa of maraachaa jira. Ofumaa waan hin taane yoo keessa seenne wanni kun nu fayyada jennee itti seenne miidhamnee waan hin taane ofiraarsine waan hin taane maraatummaa keessa galaa jira malee arabni alhamdulillah rabbil alamin hiyyummaa keessa nu baase dalagannee mallaqa argannus hanga tokko garuu gargaarsa rabbiitiin gargaarsa kennannee gargaarsa arabaatiin as geenne nu maatii keenya jijjiiraa jirra jiruu teenya fooyyisaa jirra Itoophiyaa keessa kan nama biiroo dalagu doktora caala damoozni keenya osoo itti beekne osoo itti fayyadamne garuu ijoolleen teenya warri ala dalaydani takka baatan ka of eegaa jira ka of balleesse waan hin taane keessa galee ijoolleen mana kontiraataa jirtan immoo adabadhaatiin ta'a ni nadaamuftan wallahi ni seenuftan baatanii jiruu isaanii san keessa yoo seentan nadaamuftan duubatti deebitaniitiin osoo godhuu